Of ajjeesuun boqochuudha. Of ajjeesuun dhuguma furmaata. Addunyaa tana gubbatti yeroo nu jiraannu carraa takka qofa. Takka duniyaa tanarraa dabarraan lammata duniyaa tana gubbatti hin deebinu. Namni lubbuu isaa tana qabsiisee jannata bitata malee lubbuu isaa tana qabsiisee ibidda jahannam yookiin jireenya bara bara akka guyyaa qiyaamaa aakiraa saniin bitatu. Har'a yaada yeroo muraasaaf sammuusa cinqe. Garuu dhiphina tokko kan obsitee bira dabruu dandeettuuf jettee dhiphina kee tokkocha fuutee maatii hundatti raabsuun har'a ati du'uun of ajjeesuun haada ofitti kaa'uun shugguxiin of dhahuun summii dhuguun tarii akka ati yaaddetti furmaata ta'a. Garuu immoo siif furmaataa miti. Akkuma duutee ruuhiin si keessaa baateen balbala ibidda jahannam ofitti banta. Akkuma gadi seenteen rabbii keetii walitti dhufta. Lubbuu tana rabbi amaanaa nu kenne. Lubbuun amaanaadha. Qaamni amaanaadha. Rifeensa irraa qabee haga qeensaatti amaanaa rabbi nu kenne. Guyyaa qiyaamaa nama ofiin of ajjeese, ofiin lubbuu isaa dabarse, jiruu ofiirratti tarkaanfii fudhate, rabbiin gaafata. Amaanaa ansi kenne eessa keessa jedhee gaafata rabbi. Yaa rabbi amaanaa ati na kennite ajjeesee lubbuu baasee fide yoo jette rabbi fuudhee ibidda jahannamis darba. Har'a duniyarraa summii dhugdee shugguxii ofitti dhukkaaftee of ajjeesuu ni dandeessa. Garuu immoo maatii kee haadha tee kasi jaalatu, abbaa kee kasi jaalatu, abbeeraaf eessuma kee kasi jaalatu, hiriyoota kee namoota jajjaboo jaalalloota kee kasi jaalatan irratti balbala waraana bara kamuu isaan ittiin madaa'an duniirra dhiiftee dabartee jirta. Duuti boqannaa akka ta'e eenyutu sitti hime? Dhaqxee biyya aakiraa san qabrii keessa seentee cheeggootee deebite moo dhuguma biyya alaa wahii akka waan bararaa jirtu sitti fakkaate? Boqannaa wanni jedhamu ganda aakiraa duuba hin jiru. Boqannaan yoo har'a kee of tolchitee rabbii keetiif bultee haqa keetiif haqa ilma namaa haqa rabbii keetii sirra jiru tiksitee duniyaa tanarraa seera rabbii guuttee deemte qofa boqannaan dhugaa jira. Boqannaan nama duubatti maatirratti ummata irratti madaa dhiisanii ummata garaa lalessanii wantoota fokkattuu hawaasa keessatti hin baramne karaa godhanii hawaasa bilchinaan safuudhaan duudhaa bareedduu qabu seenaa keessattis qabu kana waan fokkattuu dur biyya ambaatti fageenya irraa dhageenyu karaa itti bananii deemuun boqannaa miti. Namni of ajjeese nama ajjeese irra hamaadha. Sababni isaa namni nama ajjeese carraa gumaa kafaluu fi gaabbee toobatee gama rabbii isaa deebi'uu carraa qaba. Garuu namni of ajjeese carraa toobachuu waan hin qabneef akkuma lubbuun keessaa baateen sanduuqa ibidda jahannamitti gala. Furmaata hin qabu. Lama hin deebi'u. Dhiifama hin qabu rabbi. Nama lubbuu isaa nyaatee of galaafatee duniyaarraa dabreef jecha. Duniyaan tun of ajjeesu miti. Lubbuu qaalii rabbiin ilma namaa hunda waan uume keessaa kabajeen kanaa miti. Imimmaan silaa osoo beekne imimmaan haqan godhattu jiruun duniyaa. Jiruu duniyaa abbaa feete ol fuutee gadi fuutu. Kakaleessa gogaa nyaattee burjiidhaa nyaatte. Rakkoo meeqa keessa rabbii si dabarsee har'aan si gahe. Kana booda rabbiin rakkoo kana keessaa nan baasu jechuun humna rabbii keetii tuffachuudha. Rabbiirraa abdii kutachuudha. Rabbiin shakkuudha. Murtiin ati natti kennite kun sirrii miti jettee rabbiin mormuudha. Of ajjeesuu jechuun hiika kana qaba. Of ajjeesuun sahaabaa rasuula rabbii tokko ibidda jahannam galchee jira. Gaafa lola Uhud sahaabtichi tokko madaa isaa irratti obsuu dadhabee eeboo lafatti gadhaabee gara qara qabu saniin garaa ofitti harma lamaan jidduutti of dabarsee wayita duubaan bahee duniyaarraa dabu. Rasuula rabbiitti himnaan sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad inni ka warra ibiddaati jedhe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabaadha. Nabi Muhammadii wajji ture. Lola Uhudirra oole. Lubbuu isaa takkittii lammatan deebine qabsiisee rabbiif jedhee lolaa oole. Kun hundi isaa biyyee nyaatee ibidda jahannam seene. Namni of ajjeesu ilma namaallee lubbuu keessatti ajjeesee safuu fi aadaa bareedduu wal jidduutti qabnu ajjeesee maatii fi namoota isa jaallatan lubbuu qananii jireenyaa keessatti hadheessee duniyaarraa gane. Ndugongorte sitti fakkaate yoo ati of ajjeefte waan jiruun dhaabattu si fakkaate waan namni ati irraa of ajjeefte sun achuma dhaabatu si fakkaate. Laali warroota namni isaaf jedhee of ajjeese isa booda jireenya isaan jiraataa jiran waan yoo ati duniyaarraa dabarte jiruun kun guutuun dhaabbatu si fakkaata. Nam tokko si quban qabu guyyaa tokko qofa suuraa kee maxxansu. Feesbuukaa fi ashaangulliitii koomentiif laayikii sirratti bochisu. Balballi guyyaa lammaffaan cufama namni maqaa kee yaadatu hin jiru. Garuu
ibiddi ati bantee deemte, madaan ati dhiiftee deemte, ilmaan kee, abbaa warraa kee, maatii haadha kee nyaataa jiraata. Boqachiisu osoo hin taane madeessitee ofiifillee ibidda jahannamiin lixxee maatiillee balbala rakkoo fi gadadoo fi gaddaa fi jiruun isaaniitti hadhaa'uu itti dhiiftee duniyaarraa deemte. Filadhu keessaa. Amantiilee addunyaa hunda keessatti of ajjeesuu yakka. Islaamummaa keessatti namni of ajjeese ibidda jahannam seena. Kitaaba macaafa qulqulluu kitaabban kakuu moofaaf haarawa keessattis kiristaanaa fi yahudaa birattis namni of ajjeese waan rabbiin qofti qabaachuu danda'u daangaa itti dabre. Inumaa warra kaatoolikii garii biratti namni of ajjeese iddoo qulqulluu keessatti awwaalamuun qabu bataskaanarraa tajaajilan argatu jedhama. Kun immoo aadaa fi duudhaa ilmi namaa addunyaa tana gubbatti ittiin jiraataa amantiileen addunyaa guutuun balaaleffataa as gahedha. Bakka irraa fidde shayxaanarraa fidde. Waswasaa fi hasaassii dhukkuba sammuu keetirraa fidde malee dhalli namaan hayyamu. Dhalli bineensaalleen hayyamu. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.